Spain ganna 43 Xabi Alonso taphataa torbaffaa Real Madrid taphatee leenjisaa ta'uun qacarame yoo ta'u ciminaa fi milkaa'ina Los Blancos deebisuuf garuu qormaata cimaatu eeggata. Qophii ispoortii keenyaadhaan galmee seenaa Alonso akkasumas milkaa'ina taphataa fi leenjisaa ta'uun gonfatee fi hojmanii Real Madrid keessatti eeggatu irratti xiyyeeffannaa nu hordofa. In the Basque town of Tolosa in 1981, grew up in a footballing family. Kalakkoofsa warra Gregorian jalqabbii milineemii isaanii Real Sociedad keessatti kubbaa miilaa taphachuu kan eegalee Alonsoon kilaboota ciccimoo addunyaa Liverpool, Real Madrid fi Bayern Munich waliinis fiixee milkaa'inaa dhandhamate. Waancaa addunyaa bara 2010 Afrikaan kibbaa qopheessiteen garee biyyaalessa Spain waliin shaampiyoonii addunyaa ta'uun bara 2008 fi 12 Spain shaampiyoonii Awurooppaa taatenis miseensa garichaati. Steven Gerrard taphataa cimaan sarara jidduu waliin taphadhee isaa Pep Guardiolaan taphataa cimaan sarara jidduu turtii kubbaa miilaan koon arge isa jechuun ragaa bahanii fi inni garuu hojii leenjisummaan seenaa Bayer Leverkusen haaromsuudhaan kunoo leenjisaa cimaa dhaloota haaraa ta'uu mirkaneesse. As Bayer Leverkusen brought him in as head coach in the midst of a crisis. Kilabootaaf taphoota 701 garee biyyaalessaaf taphoota 114 taphachuun taphataa cimaa sarara jidduu ta'uu kan agarsiise Alonsoon bara 2017 kubbaa miilarraa sooramaa bahuun fuula isaa gara leenjisummaa naanneffate. Alonsoon bara 2018 garee umrii 14 gadi Real Madrid leenjisuun imala haaraa yoo jalqabu 2019 hanga 22 garee baa kilaba ijoollummaa isaa Real Sociedad leenjisuun muuxannoo fi falaasama leenjisummaa gabbifate. Taphataa ture leenjistoota kanneen akka Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Pep Guardiola fi Rafa Benitez leenjisummaatti dafee akka madaquuf gargaare. Simboo fi dhama leenjisummaan Alonsoon garee guddattoota Real Sociedad irratti dabalee kan hubate Bayer Leverkusen onkololeessaa bara 2022 leenjisaa kilabichaa gochuun qacare. Garee biyyaalessaa Spain waliin waancaa addunyaa fi Awurooppaa, Liverpool fi Real Madrid waliin waancaa liigotaa dabalatee waancaa Champions League kan fudhate Alonsoon Bayern Munich waliin waancaa Bundesliga 3 fudhachuun liigichas bareechee beekama. This was a complete vindication of Xabi Alonso's tactics, team selection and his coaching in general. Bara jalqabaa Leverkusenitti qaxarameen kilaba sadarkaa 16 ture sadarkaa 6 qabatee akka xumuruu gargaaruun bu'uura kaa'e. Bara itti aanu garuu waan amanuuf ulfaatu fi seenaa bara baraan yaadatamu hojjete. Waancaa Jarmanii fi mo'ammattoota Jarmaniis injifachuun liigii Awurooppaan xumuraaf ga'ee Atalantaan mo'amuun qofa waancaa dhabe. Leverkusen bara kanaas liigichaan taphoota 3 qofa mo'amuun sadarkaa lammaffaan yoo xumuru Xabi Alonsoon hojmane isaa xumuruun qubannaan saaqee warra Los Blancos ta'e. He's achieved great things as a player and as a coach. Real Madrid bara dorgommii kana dorgommiiwwan biyya keessan Barcelonaan olaantummaan irraa fudhatamee Champions Leaguein marsaanusaa xumuraan qabxii deeggartoota kilabichaa mataa gadi qabachiiseen Arsenaaliin mo'amuun waancaa malee goolabe. Waliigaltee hanga bara 2028 Santiago Bernabéu tursiisuun leenjisaa Real Madrid ta'uun kan qacarame Xabi Alonsoon dilbata dhufurraa eegaluun hojii leenjisummaa kilabichaa jalqaba. Real Madrid ciminaa fi milkaa'ina beekamuun itti deebisuun hojmane Xabi Alonso eeggatu yoo ta'u waancaa kilaboota addunyaan tapha jalqabaa Real Madrid Al Hilal waliin taphatuun tokko jedha. Qawwa sarara jidduu fi duubarratti Real Madrid qabu cufuun olaantummaa Barcelonaan irraa fudhatamee deebisuu fi taphattoota ciccimoo kilabichaa waliin waliigalee hojjechuun hojmaneewwan jajjaboo biroo Xabi Alonso eeggatu. Ittisaa Real Madrid taphattoota buleeyyii kanneen akka Antonio Rudiger, David Alaba fi Dani Carvajal qabatee haaromsaa barbaaduuf Dean Howson Bournemouth irraa mallatteessifachuun Trent Alexander-Arnold eega. Bara darbee Toni Kroos baranaa Luka Modric gallakkisuun madaallii sarara jidduu kilabichaa yoo abbatu Kamavinga, Tchouaméni fi Valverde haaromsaaf abdatamanii. Sarara fuulduraatti taphattoota ciccimoo kanneen akka Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham fi Rodrigo iddoo filatan osoo hin taane garicha gargaaruun mijeessuufiinis Alonso irraa eegama. His career has been extraordinary. Xabi Alonso! He's achieved great things as a player.